warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa kafuun jaallatamtoota fi kabajamtoota uummata Oromoo sirra jirtu baga nagaan jiraatanii baga jiraatanii gammachiisanii isin jira. Har'allee hiikaa akkuma kanaan dura hiikaa addaa qabadhee isin dhufee jira. Ka duraa saniin adda jiru hiikaa baay'eedhaallee hiikaa addaatillee hiikaa babbareedaadhaallee sanumarraa ilaalanii kan bitatan jechuudha. Hiikaa babbareedaadha. Hiikaan kun eessa deemaa yoo jettan Hadabbaa deema. Hiikaan kun Hadabbaa deema. Hiikaa babbareedaadha. Hiikaa babbareedaa mirti jechuudha. Hiikaa Jamiilaan bitattee hiikaa babbareedaadha. Hiikaa babbareedaadha. Filatamaa jechuudha. Akkasuma babbaa'eedhaallee hiikaa duraa bitee irrattillee kan biraallee dabalamee bitamee jira. Kan duraan kan fakkaatullee hin jira. Kan dura isin hin arginillee hin jira. Hiikaa babbareedaa qabadhee isin dhufee jira. Isin daga xumuraatti na hordofaa. As keessaa wanti jaallattan jiraate bitachuu yoo barbaadan lakkoofsa bilbilaa kee duwwaa 972 duwwaa 25 19 irratti heloo naan jechuun hin irraanfatina. YouTube irraa fudhattanii akkasitti ilaaltanii WhatsAppiin ta'e imoon ta'e Telegraamiin ta'e argachuu dandeettanii lakkoofsa kanaan daayirektii dawwaluu hin deemtanii kanneen argachuu dandeettanii hin bitattanii isin jedha amma gara hiiqaatti gatiitti adeemu na hordofa. Jalqaba irratti maashina juusiiti. Cufisanii zaawwatu. Eeleen kinoo kana eelee kana hin beektanii eelee bareedaa filatamaa jechuudha. Kinoo kana eeleen kun birrii 6,000 jalaan illee kana qaba jechuudha. Eeleen kun birrii 6,000. Inni biraa ammoo saanii warqaamaadha. Saanii warqaamaa jechuun saanii kana sarvisii warqaamaadha. Sarvisii warqaamaa kun illee birrii 3,000. Inni biraa saanii irra nyaatanii isa kana jechuudha. Kinootii hin beektanii siraamikiidhaanii birrii 1,600 jechuudha. Fireen 12. Inni biraa dhiifama irra taa'anii jarjaraa jira waan mul'amu. Inni biraa isinitti dheeressu illee jeeti. Inni biraa baatiraadha. Baatiraa daabbooti. Baatiraan daabboo kinoo kana baatiraa daabbooti kan baratame jechuudha. Baatiraa daabbooti kinoo kana birrii 12,000 jechuudha. Baatiraan daabboo illee 12,000 jechuudha. Baatiraan daabboo. Inni biraa rakabootiidha. Makarajii aananiiti. Makarajii aananiiti. Kinoo kana makarajii aananii kinoo kana. Kinoo kana. Kinoo kana keessi isaallee akkana fakkaata. Kinoo akkanuma jiru jechuudha. Makarajii aananiiti. Makarajii aananii kun birrii 1,000 fi birrii 600 jechuudha. Birrii 1,000 fi 600. Inni biraa maashina juusiiti. Maashina juusiillee kinoo kana jookii lama gurguddaa qaba. Kan buna itti daakan qaba. 3,000 fi birrii 300 jechuudha. Inni biraa feermuuzii warqaamaadha. Feermuuzii warqaamaa feermuuzii kana. Kinoo kana. Feermuuzii warqaamaa feermuuzii kana. Feermuuzii bareedaa oriijinaalii ta'e jechuudha. Feermuuzii lama walirratti kan biraallee kinoo as keessa jira. Lamaan isaa walirratti biqiltoota hin buusaa yookaan akkana gadhiisanii jechuudha. Lamaan isaa sababa zambaasuu jecha karaa kabootii kinoo kunniin illee hin beektanii akkasumas hin beektan jedhee saniif dhiise. Inni biraa siinii shaayiiti. Siinii shaayii siinii bareedaa jechuudha. Siinii kana siinii bareedaadha. Siinii filatamaadha. Kinoo kana fakkaatti. Kinoo kana fireen 12 isii birrii 800 jechuudha. Siiniin kuni siinii fireen 12 birrii 800 siinii bareedaa siinii filatamaa ta'e jechuudha. Dura dhugaa dubbatuuf 700 illee bitee ture hin dabalee jira. Firee 12 isaatti akkas jechuudha. Firee 6 yoo ta'e birrii 400 jechuudha. Kinoo rakabootiin kana fakkaata. Meeshaa isaa guutuu wajjin diimlaayitii qaba jechuudha. Sufraan rakabootiillee akkana fakkaata. Baay'ee tokko bareeda baay'ee namatti tola. Akkana yoo itti fayyadaman bareedaadha. Alatti isinitti hin mul'atu sirrii jedhee keessatti ammoo yoo akkana ol baasee alatti isinitti mul'atu jedhee keessatti maabiraatii sakkee jechuudha. Maabiraatii waan alla hin turreef jecha ani ammoo keeshaa rakabootii kana sufraa rakabootii kana isin mul'isuuf mana isin mul'isuu qaba jedhee akkana irra dachaasee isin mul'isee akkana fakkaata. Mararrayyuu kanumatti tolu. Wal fakkaata jechuudha. Hundinuyyuu warqaamaadha. Warqaamaa ta'ee ammoo akka waan walirra hojjechiifame diimlaayitii qaba jechuudha. Keeshaan jechuudha kan rakabootii.
diimlaayitii qabaa baay'ee namatti tola jechuudha. Baay'ee nama hawwata. Akkana fakkaataa baay'ee tokko bareeda jechuudha. Hin jaalattan jedhee abdii qaba. Hangaruyyuu gama kiyyaa baay'ee tokko jaaladhee jira. Mucattiin akkasuma jaalattee jirti. Akkana bareeda jechuudha. Maashaallah jedha. Baay'ee namatti tola. Bifti isaa hundinuyyuu warqaammaadha. Warqaammaa ta'ee ammoo diimlaayitii qaba. Diimlaayitiin rakabootii keessa hin jiru garuyyuu akka waan rakabootii keessa jiru tokkotti bareeda jechuudha. Rakabootii keessa hin jiru akka waan rakabootii keessa jirutti irraa bareeda jechuudha. Maaliif wanta keessaan diimlaayitii qabuuf rakabootii illee waan warqaammaa ta'eef diimlaayitiin jalaa ifu sun akka waan achi keessaa ifuutitti illee baay'ee tokko bareeda jechuudha. Akkana bareeda namoonni barbaadan jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan isinillee keessaa lakkoofsa bilbilaa keessan kennee jira. Hiiqaa kana guutuu ka jaalattan keessaan na dubbisuu dandeettan jechuudha. Burcuqqoo warqaammaa kana lama bitee jechuudha. Burcuqqoo warqaammaa burcuqqoo baay'ee bareedaa filatamaa ta'e jechuudha. Burcuqqoo bareedaadha. Burcuqqoo warqaammaa kun lama bitee lachuu aynanni isaa garaagara jechuudha. Burcuqqoo warqaammaan akkana jira jechuudha. Burcuqqoo baay'ee bareedaa filatamaa ta'e jechuudha. Kana fakkaata aynanni tokko gatiin isii birrii 1,900 jechuudha. Burcuqqoo warqaammaa kun birrii 100 fi 1,000 fi birrii 900 jechuudha. Karariin inni aynanni lammaffaa isii kana jechuudha. Kan akka burcuqqoon hin cabne akkanatti irra darbame kararii bulee kana jechuudha lammaffaanii. Kunillee gatiin isaa akkasuma aynatatu garagara malee diizaayiniin isaallee garagara aynanni isaallee garagara. Sun jallisii qal'oodha. Sun jallisillee qal'oo miti. Burcuqqoo akkana fakkaata jechuudha. Gatiin isii lachuu tokko lammaffaa irratti kidaanii abbaa shanii sanii ulfaataa inni kuni. Kana jechuudha kidaanii kana kinooti kurreen isaa kana kidaanii kana asitti shiboon isaa irratti hin diramne shiboon isaa ganaa irratti dirama kidaanii abbaa shanii san jechuudha. Gatiin isaallee birrii 4,000 fi birrii 600 jechuudha. Gatiin isaa birrii 4,000 fi birrii 600 jechuudha. Akkana fakkaata. Sadaffaa irratti bara distii abbaa torbaati. Distii abbaa torbaa jechuun isa kana kinooti yeroo baay'ee hin bitaa hin argitanii distii kana keessaa baasuuf hin deemu kinoo kanaati. Distii kana distii baay'ee bareedaati hin beektanii as keessa jira baasuuf hin deemu kinoo asiin mul'ata distii kana jechuudhaan beektanii qarallee kinooti. Distii kana keessaa baasuuf hin deemu abbaa torbaa sanii. Gatiin isillee birrii 4,000 fi birrii 700 jechuudha. 4,000 fi 700 firee torbaa jechuudha. 4,000 fi birrii 700. Inni biraa kaawwiyaa uffataati. Kaawwiyaa uffataa. Kaawwiyaa uffataa kanatu iyyuu tokkoffaadha. Kanuma bitaanillee kanatu tokkoffaadha jechuudha. Kanuma bitaa jechuudha. Gatiin isaa 2,000 fi birrii 400. Kaawwiyaa uffataa kunillee 2,000 fi 400. Hiiqaan baay'eedha har'a. Lukayyuu nama sochaasu. Inni biraa masqamacaa sukkaaraati. Masqamacaa sukkaaraa. Kinoo kana jechuudha. Ka sukkaaraati. Kinoo kana birrii 200 isin kinoo jira. Turan durallee bitee jira. Kinoo kana fakkaata bareedduudha. Shaakalaadha. Burcuqqoodha jechuudha. Inni biraa mafaaqaadha. Mafaaqaa kinoo mafaaqaa kana durallee isin bitee jira. Kinoo akkana jira jechuudha. Mafaaqaa tokkoffaa jechuudha. Mafaaqaa oriijinaaliidha. Isa bareedaa ta'e jechuudha. Saanii biraallee irra soquu hin deemtanii ofumaa qaba jechuudha. Akkanatti birrii 400 fi birrii 50 jechuudha mafaaqaallee. Inni biraallee sufraadha. Sufraa irra nyaatanii. Inni sunillee kinoo kana. Sufraa kana jechuudha. Akkana fakkaataa kinoo dheeraa irra nyaatanii
Karakabootii illee of biraa qaba jechuudha inni kuni kophaa isaa qofaa miti kan irra nyaatanii karakabootii illee of biraa qaba karakabootii illee kinooti walirratti jechuudha inni birrii 1,200 karakabootii 1,100 kun ammoo kanaan walirratti kan nyaataati walirratti 1,200 jechuudha. Inni biraa mandajaadha kinooti mandajaan kinooti mandajaa kana ifam mandajaa kana mandajaan kun birrii 5,000 jechuudha mandajaa guddaadha mandajaan kun birrii 5,000 500 ifama 500 mandajaan kun birrii 500 inni biraa saanii shoorbaati saanii shorbaa saanii shorbaa kana durallee isin mul'isee jira keessaa hin baasu kinooti viidiyoo biraa irratti isin kaaya saanii shorbaa kun birrii 6,000 kinoo kana fakkaata jechuudha saanii shorbaati inni biraa saanii adiidha saanii adii kana wajjin nama lamatu bitataa jira saanii bareedduudha saanii filatamtu jechuudha kinoo kana fakkaatti saanii bareedduudha isinillee bitadhaa isiniin jedha saanii bareedaa feermuuziidha garaan isii keessa feermuuziidha saanii feermuuziiti 4,000 fi birrii 500 jechuudha isinillee inni biraa maankaa warqaamaadha maankaa warqaamaa maankaa filatamtuudha maankaa bareedduudha shuukaa 6 qaba maankaa guddaa 6 fi maankaa xixiqqaa 6 qaba albee yookiin seenxii 6 qaba walitti ammoo firee 22 jechuudha firee 24 walirratti firee 24 birrii 4,000 fi birrii 400 jechuudha walirratti birrii 4,000 fi birrii 400 jechuudha inni biraa saanii feermuuziiti saanii feermuuzii saanii kana abbaa 3 jechuudha saanii kana abbaa 3ti abbaa 3ti 3 ofirraa qabdi warqaamaa dhallee saanii feermuuziiti illee birrii 4,000 fi 200 jechuudha gatiinsi birrii 4,000 fi 200 jechuudha akkana fakkaatti inni biraa ka daraqootaati isaan keessatti hojjetamu jechuudha isa kana kunuunti ka daraqootaati 2,000 fi birrii 400 jechuudha